Hello, akkam ooltan, akkam bultan. Tasfaayeen jedhama. Kun SQL Afaan Oromootiin barachaa jirru viidiyoo itti aanudha. Kun viidiyoo salgaffaadha. Akkuma kanaan dura viidiyoo tan darbe irratti akka argitanii daataabeezii eegii uumne booddee gabateewwan daataabeezii kana keessatti namuu nuyi barbaannu gabatee jaa qopheessine achi booddee gabatee jaan sana daataabeezii kana keessatti galchine. Daataabeezii keenya maqaan isaa federaala jedhama. Waliigala guutummaa biyyaa agarsiisuudhaaf. Kaayyoon daataabeezii kana akkuma duraan haasofne naannolee biyya kana keessa jiran waa'ee naannoo information tokko kuusuudhaafi. Akkuma kanaan dura jedhe information kun feekiidha. Information dhugaa miti, barnootaaf jedhameetuma information funaanamedha malee information dhugaa ta'e keessa hin jiru. Kanaaf akka researchiitti gargaaramuu, riippoortiitti gargaaramuu, waan official ta'e tokkotti gargaaramuudhaaf akka yaadne kun feek wanti sirrii ta'e hin jiru. Yoo sirrii ta'e tarii yoo waan akka magaalota gurguddaa kana ta'an malee yoo maalan jedhe wanti sirrii ta'e hin jiru yookiin bakka itti argama tarii dhugaa ta'uu danda'a. Xinnoo ishee dhugaadhaan wal fakkeessuu yaaleera. Kanaan achi lakkoofsi uummataa, lakkoofsi barataa, amma bal'ina lafaa wanti jedhamu kun hundumti isaa informationii feekii ani uumedha. So kanaaf researchiidhaaf yookiin riippoortiidhaaf yookiin qo'annaa adda addaatiif waan oolu miti. So kana irraanfadhaa just daataabeezii kana uumuudhaaf ittiin wal barsiisuu duwwaadhaaf kan uumamedha. So daataabeeziin kun uumame amma danda'ametti immoo naannoleen amma jiran kurnaniyyuu keessa jiru. Inni rakkoon qabu kudhanis dhibbas kumas miiliyoona isa ta'anii daataabeezii akka uumnu waanuma ittiin follow up goonu waanuma hordofnudha kan nu barbaachisu. So daataabeezii keenya uumnerraa akkuma argitan daataabeeziin keenya akkanattiin walitti dhiyaate walitti hidhameera. Relational database kan gochisiisu daataa gabatee tokkotti hidhamuusaa kun kanatti hidhamuusaa kun immoo kanatti hidhamuusaa akkanatti hidhamuusaati kan relational database system kan gochisiisu. SQL jechuun structured query language dha. So yeroo nuyi information asirraa walitti fiduu barbaannu walitti hidhuu qabna. Kana wanti kan walittiin immoo primary key gabatee kana foreign key gabatee kana taasisuudhaani kanarra taasifneerra kanaan dura. So eegee uumne booddee waan daataabeezii keenya keessa jiru maal akka ta'e ilaaluu yoo barbaanne query run gochuu qabna. Koodii yookiin immoo karaa biraatiinis jala kana tokkoon irraa right click goonee select top 1000 yoo 1000 tokko keessa jiraate warra gara olii warra kuma naa dhiyeesse akkanattiin dhiyeessuu danda'a. Akkanattiin waan achi keessa jiru hundumaa isaa as fiduu danda'a. Yookaan immoo yoo akkana jechuudha baanne yeroo baay'ee akkasittiin miti gati hunduma isaa yoo barbaanna ta'ee akkanatti miti kan goonu kan yeroo hundaa kan barreessinu select statement waan jedhu barreessina. Select kana jechuun all jechuudha, hunda jechuudha. From achi booddee maqaa gabatee keenya barreessina. Achi booddee hin cufna. Kana jechuun waan gabatee kana keessa jiru hundumaa gadi naa baasi natti agarsiisa jechuudha. Yeroo kana jennu yeroo hundumaa kuni daataabeezii keenya keessa jiraachuu qaba. Normaalii hin jiraatu yoo kun defaultii ta'e malee yeroo normaalii asirra jiraata. Master daataabeezii jiraata yoo akka jennu master daataabeeziin gatii afaan master daataabeezii keessa jiraannee fi akkuma argitan kun hin hojjetu. Afaan irraan jedhu waan afaan jedhu ani hin beeku jedha. Maaliif master daataabeezii keessa hin jiru. Kanaafi wanti nu goonuu dandeenyu waa lamadha. Tokko inni salphaan kana federaala daataabeezii keenyatti jedhu jijjiiruudha. Achi booddee yoo raan goonuu hin arganna. Tokko sanadha. Inni lammataa immoo yoo isa kana boozar nu gochuu baate yoo dhiisne illee isa kana
daataabeezii keenya itti hidhuudha. Maqaa daataabeezii keenya yoo ittiin maal jechaan jirra achimoo daataabeez object yoo ittiin akkanattiin raan gochuu dandeenya. Daataabeez federaala daataabeez object akkuma kana jennu amma iddoo direction isaa probably trying godha kanan ala. I think that's possible to fakkaata. Database federaala keessa wanti jiru waan baay'ee ta'uu fi waan database object ta'uu isaa itti himuu qabna. Yoo akkas goone tuma master sira jiru iyyuu garuu argachuu dandeenya jechuudha. Inni salphaan kanuma akkuma jalqabaa hojii keenya database keenya murteessinee galuu qabna, murteessinee achumaan kana jijjiiruu qabna jechuudha. Tokko kanadha kan goonu. Lammata qulqulleessuu qabna daataabeezii keenya tarii kolomiin keenya sirriitti barreeffamne ta'a, tarii kolomiin taane faatti inni rafaa ta'a, tarii kolomiin irraanfanne faa itti dabalamuu qabu faa ta'a jiraachuu danda'a. So sana qulqulleessuudha tokko. Yookiin immoo asiitti wanti nu barreessinu kun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a, dogoggora ta'uu danda'a. So sana sirreessuudha. Sana akkamittiin sirreessina? Kunillee high leveliidha garuu wanti nuti barbaadamnu sistemaa keessaati kan kana hojjetu execute waan jedhamu jira. Stored procedure rename fakkeenyaaf yoo dhiifama yoo waan jijjiiruu jiraatu fakkeenyaaf maqaa naannoo kana yookiin afaan duraa kana walitti dhiyeen barreessa. Akka ta'u akka ittiin hojiin akka isinitti agarsiisu jechuudha. Kanaaf maal jenna intinaa keenya barreessina. Kana keessatti daataabeezii keenyaa fi maqaan gabatee keenyaa dhiifama. Maqaa gabatee keenyaatii fi isa jijjiiruu barbaanne sana kamina jijjiirru qubeessatti jijjiirrume qubee deebisnee barreessina. Kan isa qubee jedhu kana gara maqaa kan biraa qubeessatti jijjiiriin jedhaani. Sorry kunillee akkuma sanaa intina keessatti barreeffamuu qaba. Quotation keessatti barreeffamuu qaba. Gatii qubee ta'aniif. So eggii kana jennee booddee wanti nu jennee execute godhi hojiirra oolchi maqaa jijjiirii. Maqaa gabatee kana afaan jedhu keessaati kan qubee jedhu kana qubeessatti jijjiiri jennee yoo wanti nu maqaan dogoggora jiraate akkanattiin jijjiiruu dandeenya. Dhiifama kana federaalatti jijjiiruun irra ture. Achiiti jijjiirera warning nu kenna. Warning kun man changing any part of an object name could break scripts and store procedures. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo kun high level yoo store procedure kanaan dura maqaa qubee kanaan hojjennee jiraanne yookaan immoo script yookiin koodii maqaa qubee kanaan qabna ta'e amma inni hojjetu nuun jedha. Garuu hojii nu hojjenne garuu hojiirra oolcheera kunoo kanatti jijjiirera jechuudha. Qubee gara qubeessaatti jijjiira jechuudha. Amma isin barbaadu gara qubeessan gara qubeetti jijjiira maaliif akkan qubee jirti gargaaraman kan hin barbaade. So qubee gara qubeessa jedhe kana gara qubeetti jijjiira. Wanta godhu jessi isuma silaa gochuudha. Dabarsee wal bira jechuudha. So sanan jijjiire jechuudha. Qubeettiin deebisee akkanattiin kamiiniyyuu jijjiiruu hin dandeenya. Okay? Amma daataabeezii keenya qulqulleessaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf kana hin barbaanne dogoggoraan uumne irra ta'a sila.
So kana maal gochuu qabna? Drop gochuu qabna. Keessaa balleessuu qabna. Kana balleessuudhaaf maal jenna? Alter waan jedhamutu jira. Alter jechuun jijjiira jechuudha. Alter dhiifama. Alter wanti ni alter goonu maalidha? Gabateedha. Gabatee maqaasaa kenninaa fi afaan. Gabateen keenya afaanidha. Maal goona? Drop dhiifama. Drop wanti drop goonu kolamiidha. Kolam jedhamu wanti asii gadi kolam kun warra asii gadi kun kana adda baafatanii beeku qabdu kun kolam jedhamu Ingiliffaan. Kolamiin mata duree waan warra agarsiisudha. Row kun immoo row jedhama. Row jechuun daataabeezii nam tokko tokko yookiin observations jedhama iddoo tokko tokkotti daataabeezii waa'ee tokkoom fakkeenyaaf kun waa'ee Affaar agarsiisa. Kun waa'ee Amaaraa agarsiisa. Asii gadi kun garuu mata duree waan irratti haasa'an waan sun kuusameedha. Row balleessa kolamis balleessuu hin dandeenya. Rows balleessuu hin dandeenya. Amma garuu kan goonu daataabeezii kiliinii gochaa waan jiruuf rowdha kan balleessinu. Kana daataabeezii keenya keessaa dhiifama gabatee afaan jedhu keessaati kolomii TF jedhu kana drop godhi keessaa balleessi keessaa lafa buusi jechuudha. Raawwateera gaafa deebinee fillu amma gabateen sun hin jiru drop godhe qulqullaa'eera kana deebisnee jechuudha. Waan akkana beekuu qabna. Yoo irraanfanneerra ta'e yoo kolomii tokko toora tokko irraanfanneerra ta'e sila guudaa dabalatee kan hojjennu rakkoo tokko illee qabu sanallee ammas alter executionin kuni akka nuti dabalu gochuun danda'a. Gabateetti dabali gabatee afaan jedhutti dabali wanti nu daballu maalidha? Add jenna. True jennu yookiin immoo maal jennu? Sirrii jennu just maqaan kennuuf. Sirrii dhugaa soba just maqaadhuma afaan soba jennu. Dhugaa soba kana dhugaadha soba akka jennu baayinariidha data typinsa. Jechoota true false yookaan TF waan barbaanna gochuu dandeenya garuu asitti baayinarii achumaaf akka barattaniifani baayinarii jechuun waan deebiinsaa 0101 yookiin immoo true TF waan akkanaaf waan warra ta'aniif akkanatti define gochuu dandeenya. So daataabeeziin gabatee keenya afaan jedhu keessatti kolomii dhugaa soba jedhu kana kan data typinsa baayinarii ta'e aadinaa godhin jedhaani. Aadin godha. Okay, gaafani deebisee raan godhu dhugaa soba sana itti na dabaleera. Daataa silayyuu waan daataan tokko waan ittiin galchineef maal jedha duwwaadha hundisaayyuu jedha. Akka inni baayinarii ta'e immoo kan beekuu dandeenyu dhufnee diizaayinirra keenye kunoo asiitii sobaa dhugaa baayinarii ta'uusaa argineerra. So sirriidha. Isa baayinarii ta'e kunoo baayinarii miti sorry varkaariitti jijjiiri jechuus hin dandeenyu. So gara varkaariitti yoo jijjiiri jenne immoo koodii biraa dhiifama kanaan deebisa. Yoo kana baayinarii miti hin turre garuu varkaarii ture gara varkaariitti data typing keenya gara varkaariitti deebisu yoo jedhe ammas alter ittiin gargaarama alter table jedheeni afaan table kooti alter column column kana silaan binary jedhe kana mono binary miti. Okay, copying godhe binary miti
varchar kudhannaaf haa ta'u. Okay, varchar itti jijjiir varchar itti jijjiirin jedha. Yoon varchar itti jijjiir jedhee inni sila binary ta'e kuni varchar itti jijjiirama. Irra deebinee ilaalla. Akka varchar itti jijjiiramu sila binary ture refresh godha. Afaan design ancufa kana. Amma varchar itti na jijjiirameera jechuudha. So ammallee kana hin barbaadu. Just agarsiisumatti agarsiisuudha. Ammallee daataa hin qabu. Daataan keessa kaa'us illee hin jiru. So maalan godhaa? Dropping godhaa. Drop inni kun silayyuu hin jiru. Kana drop godhin jedhaani. Okay. Achi drop successfully. Amma hin jiru. So akkana godhuudhaan daataa keenya hundumasaa kan daataa tokko irratti dhiifama. Gabatee tokko irratti hin godhe malee gabatee hunduma irratti kana gochuu dandeenya. So kanadha kan afaanii horii dargineerraa gabatee hunduma irraatii by the way yoo federaala asiitii kana federaala keessa jiraanna jira kana barbaannu siniin jedheera. So barreessumaan siniin koppii godha. Yoo warra kaan keessa jiraatanii barreessuurra qabnee gosootni as fiduu hin danda'ama. Okay, rakkoo tokko hin jiru. Inni kun kan barataa gabateen keenya kana fakkaata. Okay, kan afaan ergine irraa sila. Kan afaanii kanadha. By the way lamaan isaa yoo wal faana agarsiisuu dandeenya jala biraarraatti. Kan warra kaan isin ilaalla tokko tokkoon kan gabatee lafaa kam hin qabe. Gabatee lafaa kana fakkaata. So qulqulluudha. Maqaan illee sirrateera qulqulluudha. Gabatee kan biraa ilaalla gabatee magaalaa. Okay. Waan jennu waan achi keessa jiru hundumaa fili jechaan jirra. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin akkamittiin amma ta'e akka filloo walitti agarsiisa. Kan magaalaas akkuma kanadha. Akkuma nu guunnedha. Asitti magaalonni tokko tokko magaalaa biraa magaalota guddaa ta'uu danda'u jedhamu biraa gatii hin qabneef just daataabeezii keenyaaf akkana ta'uuf malee magaalonni jiru. Beekaa garuu akkuma yeroo biraa irratti hojjennuuf duwwaa akka ta'uun barbaadeeni. So magaalonni kunis magaalonni kan biraas jiru. Yoo hin jiraanne tarii Harartu magaalaa biraa hin qabaman beekutti magaalaa Harar duwwaadha waan ta'eef. So warra kaan qabaachuu danda'u. Kan biraa naannoo daataabeezii gabateen keenya naannoon kanadha. Qulqulluudha maqaanis. By the way lakkoofsi jarri kun automaatikaalii uumamu. So numiti kan uumne yeroo hundumaayyuu hin jiraatu garuu kan jaratti hin gargaaramnu nuyi kan itti gargaaramnu warra uumne duwwaattidha. Okay, kun yeroo hundumaa hin jiraata semata sini waan addaa isinitti fakkaatini waan hin uumamne ofii waan uumamedha. So kan biraa inni dhumaa kanadha. Uummata daataabeeziin keenya uummataati. Daataabeeziin keenya lafaa akkuma beektanii dabliidha yookiin desimaaliidha. Daataan keenya jarri kun hundumti akkuma argitan desimaalii. Okay, hundumti 00 tuqaadhaaf 00 dabalee jira gatii desimaalii ta'eef. Garuu inni kan uummataa akkuma uumne dhiifama. Kan uummataa akkuma uumne desimaalii tun taane intijera uumne waan ta'eef namnis immoo intijera waan ta'e uumneef namni walakkaan hin jiru waan fa'a. Nama 10 nama miila tokkoof nama walakkaa fayyatu jechuu hin dandeenyee fi akkanatti uumne kanaaf tuqaa desimaalii hin qabu. So daataabeeziin keenya qulqulluudha. Diraagiraamiin keenya sirriitti nuu kaa'ameera. Amma daataabeezii xinnoo taate qulqulluu taate uumneerra gara fuulduraatti
warrani irratti hojjennu viidiyoo biraa irratti warreen hojjennu daataabeezii kana keenya kanarratti hojjenna. Daataabeezii kanatti gargaaramuudhaas gara advaansiditti deemna. Viidiyoo 2-3 booddee introduction yookiin immoo SQL jalqabaa kun in xumurataa gara advaansiditti deemna. So kana fakkaata akkuma argitan daataabeeziin keenya baay'ee qulqulluudha. Haa xinnaatu malee yoo teebilii kana caalaas dabaluu dandeenya amma barbaanne. Teebiliin tokko tokkoonsaa miiliyoonaan ro'uu yookaan toora kana miiliyoonaan itti dabaluu dandeenya yoo miiliyoona sararaa kana miiliyoona hin qabna ta'a amma barbaanne itti dabaluu dandeenya. Kanaanis akkana as bal'isuu hin dandeenya. Garuu amma waan daataabeeziin tokko qabachuu danda'u seera daataabeeziin tokko hordofuu danda'u hordofnee daataabeezii kana uumneerra gara fuulduraatti viidiyoota jiranitti akkamittiin jara kana haala adda addaatiin baasnee view warra jedhaman akkamittiin uumna kan jedhu irratti wajjin ilaalla. Har'aa asumaan nu haa ga'u. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.